Gaafilee namoonni hedduun uffata biyya bitachuu eenirraa akkasuma iyyuu hedduu suuqa madaamii wajjin deemee uffanni widdii dhabinaa tiktook irraa ijoolleetiin olaanaatti bitachuu uffanni kamtu caalaa gaafilee namoota rahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuunee oromoo kiyya guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini baga jiraattan isiniin jedha. Jaalalaa fi kabajni kiyya laggeen bahaara qilleensarraan balali'ee jechuudha. Biyya ho'aa akkasuma kan qorraa hunda qaxxaamuree duumesse samiillee isin haadha qabu isin jaaladha isin kabaja. Guyyaa sadiif isinirraa badee ture sababa dhugaa rabbi dubbachuuf niitorkii yookiin ammoo tuyyuu maabiraatiin sababa roobaa jechuun irraa citee maabiraatii kan dhabee fi akkasuma ammoo tuyyuu mana keessatti hojii waan hojjedhuufi ala bahee chaarjisuu hin dandeenye viidiyoo gadi isiniif hin dhiifne gaafii nama hedduu ta'e har'a jechuudha. Uffata biyya keessatti bitachuu wayyamoo biyya alaatii bitatanii galuu wayyaa ufis ka gaafatan hedduu jira sammuu isaaniiti. Har'a uffata biyya gagguuree miiccee jechuudha waan caccabsaa jiruuf viidiyoo kana qabadhee dhufu kallattimaan natti tolee akkasuma immoo gaafii nama hedduu keessan kana gaafataa jiran asirra ilaalaa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti uffata irra caala jechuun uffanni shariikaa yookiin ammoo tuyyuu shi'een irraa ajajjan irra caalan isaa foorjiidha. Parsantii 85 ol jechuudha. Akkasuma kan ijoolleen keenya tiktookii irra gurguran irra caalan uffanni ammayyaa jechuudha. Shi'een irraa fidanii akkasuma ammoo tuyyuu shariikaan hedduutu jira isa qofa odoon tahin kan irraa dhufu. Sababni isaa maallaqni xiqqaadha. Uffata silkii yookiin ammoo habbii akka shaamaa tahetu gurgurama. Maaliif jennaaniin shariikaan kuni uffata sirriitti seera isaa eeggatan garuu amma akkana waggaa takka lama gahanii jiranii fidanii jiran maallaqni isaa ol ka'a. Achuma keessattuuyyuu Afrikaa biraatiin walitti sheerii godhanii yookiin ammoo tuyyuu walitti shariika tahanii walitti shaarrakanii hojjetanii oomishanii kan daldalaaf oolchanidha. Kanaammoo namni keenya hedduun ifa godhee hin baasan. Fakkeenyaaf qamisiin takkitti riyaala yookiin dinaara Dubaayii gara 200 wayiiti. Garuu ammoo kan shi'een ammoo 65 45 diskaawuntii yookiin yeroo aruuda jedhanii gadhiisantu jira. Hundaayyuu jechuudhaanis nama achirratti sirriitti ilaalu yoo bitachuullee baadhe. Kanaafi biyya keessatti ammoo tuyyuu jechuudha uffanni ajaa'iba akka fakkaatu. Turkii irraa akka seenutu jira, Ixaalii irrallee hin seena, Dubaayii illee uffata Dubaayii kan hubeeynu sana osoo hin tahin hedduu miidhagaa kan ta'e fi babbareedaa kan ta'e akka seenutu jira. Garuu uffata shi'eenii keessattuu shamarran keenya warri bittan yoo akka masiniin jedhu shariikaa biraatiin walitti sheerii yookiin ammoo walitti isaan majmuu'a walii galanii qopheessanii boodasanii shi'eeniin gurgurtu san yoo tahe malee uffata 65-45 qarshii ilaaltanii hin bitinaa isiniin jedha. Asittis isiniin fayyadu. Tokkoffaa irra biyyi keenya qorraa, lammaffaa irratti ammoo tuyyuu haalaa fi uffannaan aadaa biyya keenyatii fi aadaa biyya ambaa garaagarummaa qaba. Keessattuu uffata mana keessaa namni hedduu baay'istee bitti shamarran keenya jechuudha. Maaliif jennaaniin bakkaa fi akka qaba mana keenya keessatti biyya Arabaatitti fooqitu jira, dooratu jira. Doorallee namni dhabe shuggaa dhuunfaa ofiitti qabaata jechuudha. Hatta namni kireeffatee galu gorfaa takkitti adda ofiitti kireeffatee gala namni itti dhufu hin jiru. Garuu biyya keenya keessatti uffata akka feetetti jechuudha. Namni keessattuu ijoolleen amantii feetan qabaadha. Warri amantii biraa qabdanis surree bareedduu takka jiinsii haa taatu waan barbaadde haa taatu ofii keessanii dhaabbattanii suuqa bareedduu dhayitanii gatii widdiidhammaa riyaala jechuun fakkeenyaaf amma riyaalaa fi dinaara Dubaayitiin irra caalaa anka beeku 95 85 yeroo diskaawuntii 65 illee ni argama. Suuqa babbareedaa Araba wajjin yoo deemtan surree normaala taate bareedduu taate argattanii bitachuu ni dandeettan. Garuu shaamaa shi'eenii irraa 45-35 hin bittan asittis uffachuun isinirtillee hin tolu, isinillee hin gammachiisu, ni qorraa ni qabbanaa jechuudha. Kanaaf yoo isinii danda'ame uffata shaanxaa keessan gaafa san dabartanii kiiloo 45 fakkeenyaaf Kuwait haga kiiloo 45-50 Dubaayis akkasuma Saudi Arabiyaan haga kiiloo 60 illee akkamitti yoo naan jettani kiiloon 23 hanga 25 shaantaa lamatti ni eeyyamama. Kiiloon 10 xiyyaara keessan ni eeyyamama. Akkasuma immoo dubartiin qalbii qabdu jechuudha. Keessattuu xiyyaara Suudii namoonni Saudi Arabiyaa jirtan namni murattanii jettan duudat keessanitti jechuudha haala dhoksaa taheen baadhattanii yoo deemtan dhoksaa yoo jedhu akkamii dhoksitan jechuun keessan yeroo shaantaa duudaa bitattanii kiiloo 40 illee 20 illee ati dandeette taananii itti gurachuu ni dandeetta. Xiyyaara Suudii jechuudha. Xiyyaarri Itoophiyaa ammoo tuyyuu ni fattashama ni ilaalamallee hin eeyyamamu jechuudha.
Kanaafi itti aansuun namoonni daa'ima qabdan Arabiyaa daa'imaan dhiibamu keessatti jala isaa waan barbaadan yoo gurtan namni isin gaafatu jiru nama kiiloo 100 dabarfatu jira. Kana jennaaniin xiyyaara addaan baafadha. Xiyyaarri hedduutu jira. Masrii irraan ka dhufu jira jechuun Egypt irraan, Dubaay irraan ka dhufu jira. Warri Saudi Arabiyaa jirtan xiyyaarri hedduu waan jiruuf adda baafadha isiniin jedha. Ijoolleen Dubaay ammoo kiiloo hanga 55 ka dabarfatantu jira. Jechuun odeeffannoodha hiriyoota kee warra achirraa galanii akkasuma immoo Kuwait illee aga 45 illee aga 50 hundi isaatu 23 booda ammoo 10 harkatti jechuudha. Kanaafi waa'ee uffataatitti yoo kan deebinu taate uffata bitachuun bareedaadha. Wanni tokkoffaan keessattuu shamarran wanni isiin ittiin miidhagdu ittiin bareeddu uffata Oromollee maal jedhe uffanni nama godhallee namallee nama si godhu kasi hiyyoomsullee uffata jechuun namoonni hedduun keessattuu warri biyyaan baa turtan dalaydanii waggaa dheeraa nama fayyadanii namaaf taatanii waan hedduu hojjettanii jechuudha. Uffata keessan hin qabdanii fuulli keessan akkaan hin jiru, qaamni keessan akkaan hin jiru, hundi keessanuu jechuu shamarran hedduu ni beekallee keessa turellee isinii galee hin argallee ijoollee hedduullee argee beekallee warra bu'aa jiru. Akkuma isinuu beektan miidiyaa irrallee hojjedha. Sagalee namas baasuu hin barbaadu, miseejii namallee baasuu hin barbaadu. Hedduu obboleeyyan kiyya jechuu amantiin ka gargar taanee dhugaa rabbii isinitti himaa Pheenxee jira, Ortodoksii jira, hunduu Islaamni illee jechuudha. Sadiinuyyuu ka hedduu keessannatti haasa'anii waan baay'ee na himanii viidiyoo bakka kenna bu'ee hojjedhan hedduutu jira. Garuu sagalee isaanis baasuu hin barbaadu, haasaa isaanillee baasuu hin barbaadu. Kan maatiin miidhan hedduu jira, kan obboleessi miidhe hedduu jira, kan abbaan manaa miidhe hedduutu jira. Miidhama kana hundarraa dandamachuu fi uf yaadattanii uf qabaattanii uffata keessan ka seera isaa eeggate jechuudha. Salbaa ijoollee guuruu qofa osoo hin tahin shamarreen takka qamisii bareedaa jabaa tahe 4-5 yoo qabaatte, shiita 4-5 yoo qabaatte, uffata qorraa akkas yoo qabaatte, warra amantii biraa qabdanis akkasuma uffata miidhagaa tahe biraandii ka ta'e osoo qabaattanii bareedaadha. Walitti guuruun qofti bu'aa hin qabu. Akkasuma immoo oolaayinii adda addaa irraa hin ajajatina. Maaliif jennaaniin bada dhufa gaariitu dhufa. Yeroo tokko gaariin ni dhufa, yeroo tokko badaan ni dhufa jechuu barbaadeeti. Biyya bitan immoo biyyaan baati bitan yoo jettan lachuuyyuu gaariidha. Biyyatti faashinaa fi hedduu miidhagaadha. Garuu uffata jabaa tahee kan yeroo sii qusatu fakkeenyaaf uffata mana keessaa fa'a yeroo dheeraa jechuun haga rabbii nama jiraachisu umrii rabbiitu beeka. Hojii ittiin hojjechuuf akkasuma immoo amma miicitee sii qusatamuuf yeroo haga biyya barattee dalagaa barattee qilleensa barattu si jalaa kan ciccinne uffata biyya Arabaa wanni akka qamisii shiitaa hedduu bareedaadha. Ammallee dansaadha. Akkasuma immoo uffanni qorraa wanni akka jaakettii kootii kunniin illee baay'ee bareedaadha. Biyya keessa faashina qofaaf jechuun miidhaginaaf hedduu qalbii namaa hawwatu rakkoon qabu adeemu. Dhiifama naaf kolchaa isiniin jedha. Hedduu ka qalbii namaa hawwatu, hedduu ka babbareedu, faashina aana jedhe bakka jechuun ittiin hedduu gammaddan biyya keessa ni jira. Kan jireenya achii bitattanii shaanxaa takkittiin isinii gahaadha. Kan miidhaginaa immoo asii bitachuu ni dandeettanii waa'ee uffataa haala kanaan goolamnaa isiniin jedha. Garuu uffata qofa namaaf obboleessa kiyya, obboleettii kiyya, adaadaa kiyya, fira kiyya, maali kiyya hatta illee haadhaa fi abbaa keessa yoo taate uffata bittanii jimruu kan hin galchina namaaf jettanii. Uffata ni bittanii uffannachi hin miidhagu. Isinii galee jabinna malee bareedina hin qabu takka jedha. Lammaffaa irratti ammootuyyuu namni asii faashina waan hordofuuf namni biyya uffatachi hin jaalatu. Bifa salphaa jette uffatati maallaqa guddaan riyaala dinhaara guddaan bittee jette asitti waan hin bareenneef jecha jabinna isaa hin beekanii faashinni waan hordofamuuf yookaan uffanni isin achi bittan faashina bardheen gaddaa waggaa 2-3 dhugaa rabbii isinitti himu biyya keessa jechuu faashina har'a torbaan har'aa gabbu'e kana yoo namaa goote malee namni kiyya meena haa uffatu ittiin naa gammadu dhabaan fedhe jechuudha. Daaraan naa haa ba'u jetti sirraan gammadu tana itti beeka jumruu kan namaaf jettanii uffata hin biitinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf uffanni biyya keessatti isin fayyadu yookiin ammoo biyya keessa laaltanii sanuu nama amma galaa jiru ji'a 2-3 kana keessa galaa jirutu faashina biyya kanaa namni hiriyoota qabdan obboleeyyan qabdan gaafattanii haala saniin bitachuu dandeettan. Achi sirri jira faashinii garuu faashina hin hordofanii uffata ufitti amante ana jettee ofitti amante qofa amantii keetiin uffatta waan ta'eef jecha
faashinni achitti akkuma isin beektan aayifoonii fi makiinadha jechuudha wal dorgomu. Biyya keenyatti dorgommiin uffata iskaarbii qamisii gurdii waan amma dhufe kan qofa jechuudha dhugaa rabbii isinitti hima. Kanaaf waa'ee uffataa hedduullee haasa'uun barbaadu ilaalcha kiyyaa miti jechuudha. Hedduu uffata ni jaaladha uffachuus jijjiirachuus faashinallee ni barbaada namni hin barbaadne hin jiru. Garuu ammootuyyuu namni biyya Arabaatii fi mana Arabaa keessa hadhaa hedduu dandamee jedhe waa'een uffataa waan xiqqishuudha. An akka kiyyatti akkasitti ilaala. Waa'ee uffataa maatii kiyyaa himuu hin barbaadu, haasa'uu hin barbaadu jechuun ka qabdan uffadha. Ka dhabdan dhiisa. Garuu jijjiiramuuf, uf yaadachuuf, uf baruuf, uf beekuuf dirqama ofirratti hojii fi kaka'umsa uumaa. Uf beekaa, ufiif hubadhaa, ufiif yaadaa isiniin jedha. Viidiyoolee hedduu qabadhee isinii dhufa. Gaafii hedduu qabdanii ammoo isin jalaa dadhabuu kiyyaaf akkasuma viidiyoo isin jalaa hir'isuu kiyyaaf na of kolchaa isin jaaladha. Isin kabajaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa. Fayyaan faya turtii gaarii isiniin jedha. Namoonni haaraya taatan subscribe, namni ammoo maatii kiyya taatanii viidiyoo kana ilaaltan mallattoo laayikii fi hiriyyoota keessanii WhatsApp, Telegram, onlaayinii hunda share waliif godhaa. horaa bulaa isin jaaladha isin kabaja Oromoo ko nagahat